Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haala keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka qasaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessitanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haala hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun boqonnaa 5ffaa eegallee akka jirru ni yaadattu. Boqonnaa kanaan egaa ilaalaa kan jirru daandiiwwan jireenya gaarii kiristaanummaati. Jireenyi kiristaanummaa daandii lama akka qabu baranneerra. Daandii durbummaadhaan umurii guutuu jiraachuu, kan lammaffaa immoo gaa'ela kiristaanummaadhaan daandii jiraachuu kan jedhu. Kan jalqabaa kutaa 3ffaatti kan baranne daandii jireenya durbummaadhaan bara guutummaa bara jireenya ofii jiraachuu kan jedhu, baay'itaawummaadhaaf monokkosummaa akkasumas jireenya gadaamii kanneen jedhan baranneerra. Kutaa darbeen kutaa 4ffaatiin immoo maal ilaallee turre jireenya kiristaanummaa gaa'elaan kan jedhu eegallee achi jala kutaa tokko baranneeti kan turre. Egaan namni kiristaanii tokko jechuudha jireenya isaa gara fuulduraatti gaa'elaan geggeessuudhaaf umurii isaa qabu gaa'elaan jiraachuudhaaf kan murteesse yoo ta'e kanneen armaan gadii kana keessa darbuu qabaa kan jedhudha. Barumsi kun akkuma yeroo baranne isaan keessaa namni haala kanaatiin kiristaanii tokko gaa'elaan jiraachuun barbaada jedhee karoora akkasii kan qabu dursee osoo gara ol kaadhimmachuutti osoo gara kaadhimmummaatti dhufiin dura saala isarraa faallaa ta'e wajjirraan haala kamiitiin jiraachuu akka qabu kutaa darbeen ilaalleerra. Abaluutiin nan beekaa, abaluun akkasa kootii kana kooti jedhanii yeroo hundumaa wanta hin taane yeroo hin taane nama tokko duukaa dabarsuun jireenya kiristaanummaa keessatti kan hin barbaachise ta'uusaa sirriitti jala murree baruu qabnaa jechuudha. Hundumtuu daangaa qabaachuu qabaadha. Hundumtuu maal qabaachuu qabaa? Daangaa qabaachuu qabaa. Amma dhufee nu qoree amma sanatti nu galchuutti of eeguu hin qabnu jechuudha. Of ilaaluu hin qabnu. Guyyaa irraa kiristaanii dargaggeettiin tokko yookiin dargaggoon tokko sababa tokko himatee sababa kanaafan kufe gaafa jedhu isa dhugaadha, baay'ee namatti hin tolu jechuudha. Kana jechuus hin qabu dargaggeessi. Maaliif? Ni beeka waan ta'eedhaaf, ni beekti waan ta'eef kana jechuu hin qabdu. Beekteetti kaa wanti qorumsatti nama galchuu dursee waan beekamu waan ta'eedhaaf sanarraati of fageessuudha malee osoo beekanitti gadanii sababa kanaafin akkas ta'e jechuun baay'ee nama saalfachiisa jechuudha. Unkaan isa dubbatu miti isa dhaggeeffatuyyuu ni saalfachiisa kun. Kanaaf kana beekne yoomuu taanaan haala sanaatiin deddeebi'uudha kan qabnu jechuudha. Egaan gara guyyaa irraatti gaafa dhufnu guyyaa har'aa kutaa 5ffaatiin wal kaadhimmachuu kan jedhudha kan barannu. Wal kaadhimmachuudha. Egaan jireenya gaa'elaa keessatti seensadha kun. Wal kaadhimmachuu jechuun seensadha. Seensa jireenya gaarii kiristaanummaati. Daandiin jireenya kiristaanummaa jalqaba kan kaasne lamaan isaanuu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiin kan eebbifamanidha. Daandii kaara namni deemu hundumtuu maal argata? Mootummaa Waaqayyoo argata. Kabajni garuu akkuma dura jalqabaa turre kaasaa turre tasayyuu wal bira hin jiru. Tasayyuu jechuudha. Tarii seenaa qulqulloota abbootii kan dubbistan yoo ta'e mootichi mana kiristaanaa bilisa baasee ilmi illee ni jechuudha. Fooniif lubbuu isaa argadda baatee booda gannata argateera. Kana booda yeroo tokkotti immoo maal ta'ee ture? Abjuudhaan abbaa tokkotti mul'ate halkaniin jechuudha. Monokseedha abbaan sun. Kana booda dhufeetu maaloo kabaja monoksoonni argatan
kabaja monoksoonni achirratti qaban osoo hin beeka ta'eeti jireenya koo biyya lafaa monoksee ta'een dabarsa ture jechuudha itti dubbata. Kana booda ati immoo akkas jetta ati mootiin akkasii mana kiristaanaa bilisa kan baaste mootiin qulqullaa akkamitti akkas jetta maali waaqayyo mootummaa silaati miti jedhee gaafa dubbatu gaafatu ayyeene waaqayyommaa galanni isaaf haa ta'u kan natti hir'isen qabu bakka gaarii jireenya gaarii naaf laateera gannata na galcheera garuu kabaji isaanii gaafa argu immoo baay'een hawwee jechuudhaan haala kanaatiin dubbateera. Innaa kabajni adda addadha garuu lamaan immoo daandii lamaanumaadha eebbifamaadha jechuudha. Gooftaan keenya galanni isaaf haa ta'uti erga cuubame booda maal taasise gara gadaamii Qorontos gale. Gadaamii Qorontos galuudhaan jireenya maali jiraate jireenya baay'ee hawwataadha kan jiraate. Akkasumas kan monoksotaa jiraate guyyoota 40 qormaa isaan qoraman dursee qoramuudhaan maal taasise daandii sana eebbise jechuudha. Akkasumas bakka namni hin jirre fagaatanii jiraachuu akka kun akka hundaa'u gooftaan keenya gaa kan barsiise karaawwan adda addaadhaa raawwachuudhaan dubbachuudhaan barsiiseera. Kanneen raawwachuudhaan barsiise keessaa tokko kanadha jechuudha. Raawwatee agarsiise isinis haala kanaatiin jiraadhaa kan jedhu haala kanaatiin raawwateedha kan agarsiise jechuudha. Inni abboon erga haala kanaatiin jireenya sana eebbisee erga xumuree booda guyyaa 40 booda immoo maal ta'es ooma isaa xumuree gaafa ba'u kallattiimaan guyyaa 2 booda guyyaa 3 booda kan jedhee kaasu wangeelli Yohaannis gooftaan keenya gara kamii deeme gara Qaanaa Galiilaa deeme jechuudha. Achitti immoo maaltu jira mana cidhaa jira. Mana cidhaa gaa'ela namootaatti argamuudhaan maal taasise gaa'ela eebbise. Innaa kun maal nutti agarsiisa gooftaan keenya karaa lamaan iyyuu yoo dandeessan jiraadhaa kan dandeessan hin jiraadhaa lamaan isaayyuu daandii waaqayyoodha lamaan isaayyuu eebbifamaadhaadha. Innaa warreen jireenya gaa'ilummaadhaan jireenya gaa'ela kiristaanummaadhaan jiraachuu barbaannuuf jechuudha seensi jalqabaa wal kaadhimmachuudha. Jireenya gooftaan keenya eebbisee laate kana jiraachuudhaa fi akkam taasisuu qabna hundumtuu jireenya kiristaanummaa kanneen barannu qabxiiwwan hundumtuu maal ta'uu qabu sirnaaf seera mana kiristaanaadhaan waaqayyo karaa inni jaalatuudhaan ta'uu qabu malee gaa'elli kennameera jedhanii akka barbaadan bakka barbaadanitti wal arganii maqaa gaa'elaa kennuudhaan ejja barbaadan wanta barbaadan raawwachuu miti. Kanaafuu sirna mana kiristaanaadhaan wanta deemuudhaaf wal kaadhimmachuu irratti eegallaa jechuudha. Namoonni baay'een akkuma wal kaadhimmachuun sadarkaatti guyyuma xaarruma kana wal arganiitu wal kaadhimmatu torbee tokko booda gaa'ela jedhamuudhaan bakka baay'eetti wanta hunda keenyaaf haaraa miti waan ta'eedhaaf warreen akkasii kun jireenya keenya keessa galee akka isaan nu jeeqneedhaaf dursinee yoo beekne baay'ee nu barbaachisaa jechuudha. Wal kaadhimmachuun sadarkaatti hiriyyaa waliin gaa'ela hundeessan tokko filatanii itti murteessanidha. Wal kaadhimmachuu gaafa jennu gara fuulduraatti umurii keenya biyya lafaatti dabarsinu irratti gaa'elaan nama kana duukarra gaa'ela uumeen jiraadhaa mucaa kana duukaa yookiin mucayyoo kana duukaa gaa'ela uumeen jiraadha jechuudhaan sadarkaatti filatan jechuudha. Kun immoo akkuma jalqaba kaasne akkuma tasaa haala faallaa ta'eedhaaf qofa kan hundeeffamu osoo hin taane sirnaaf seera mana kiristaanaa sirna kan mataasaa kan danda'e kan qabaatudha. Innaa kana immoo beekni akka ittiin jiraannuudhaaf akka ittiin deddeebinuudhaaf barumsa kanaan ni kaasna jechuudha. Kanaaf wal kaadhimmachuu jalatti qabxiiwwan adda addaadha kan kaasnu. Kan jalqabaa maadha kaasna jaalala saala faallaa lamaan gidduu jiru ni kaasna. Maa inni jaalalli kan jedhu jireenya wal kaadhimmachuu kan jalatti ni ilaalla. Kan jalqabaa jaalala waan ta'eef jechuudha. Jaalalli akka kamitti ilaalama. Kana booda hiriyyaa wal kaadhimaaf immoo haala kamitiin filachuu dandeenya kan jedhu immoo kan lammeffaatti ilaalla. Sadaffaatti immoo jireenya kaadhimummaa ni ilaalla. Kaadhimummaan akkuma cidhaa yookiin akkuma gaa'ela keessa seenanii booda akkuma jiraatamu dursee jireenya jiraatamuu qabudha. Wal kaadhimmachuu keessa jireenyi yeroo ta'eef ni jiraatama jechuudha. Kanaafuu yeroon jireenyaa sun haala kamiitiin jiraatamuu kan qabu kan jedhu qabxiiwwan kan sadan galaallee booda gara cidha kiristaanummaatti immoo ni dhufna jechuudha. Kanaafuu asirratti qabxiiwwan kan sadan kan ilaalludha. Kan jalqabaa akkuma kaasne jaalala saala faallaa gidduu jirudha. Namoonni shamarreen tokkoof dhiirri tokko gaa'ela hundeessuudhaaf wal kaadhimmachuu isaaniitti yeroo deeman jaalala jiru jechuudha. Jaalalli kun haala kamittidha jaalala maal fakkaatu qabaa kan jedhudha. Gaa'ela hundeessuudhaaf jaalalli hiriyyaawwan gidduu jiraachuu isaa dirqamadha. Jaalala malee waan tokko waanta raawwatamneedhaaf jechuudha. Tarii namoonni yeroo baay'ee jaalalli osoo hin jiraatin gaa'ela erga hundeessinee booda maal ta'uu dandeenya jaalala fiduu dandeenya jechuudhaan kanneen yaadan jiru. Haa ta'u malee garuu kun karaa kiristaanummaa fudhataman qabaatu kanneen wal jaalatanidha.
mataa isaaniitti wal filatanii jaalala gondeessanii booda gaa'ela taasisuu kanneen qaban malee gaa'elaa booda jaalala finna jechuun xiqqoo ishee rakkisaadha. Dursanii wal jaalatanii erga gaa'ela raawwatanii booda jaalatanii barbaaduun kun sirrii miti. Kanaaf dursanii maal taasisuu qaba? Hiriyyaa qabaatan wajjirraan wal jaallachuudha kan irra jiraatu jechuudha. Wal jaallachuu hiriyyaa filatan wajjirraan wal jaallachuutu jiraata jechuudha. Jaalalli kunoo jaalala akkamiiti kan jedhudha manni guddaan. Yeroo har'aa wanta baay'een nageenya abaluun abaluutiin jaallatee abaluun abaluutiin jaallattee gaafa jedhamu nageenya. Garuu maa inni jaalalli kan jedhu isa dhugaadha. Jaalala kan sirriidhaaf jaalalli guyyaa har'aa dalagamaa jiru wanta waliin agarreedha. Samiidhaaf lafa jechuudha. Jaalalli hundee kiristaanummaati. Jaalalli gooftaan keenya nama kan ta'e maaliitiin jaalalaadha akkoo waaqayyoon nama kan taasisan jaalaladha. Dhala namaadhaaf kan qabu jechuudha. Jaalalli sun immoo jaalalli kiristoosii dhala namaa kan ittiin jaallate akka mana kiristaanaa kan jaallate guyyaa har'aa haadha manaadhaaf abbaa manaa gidduu jiraachuu kan qabu jaalala akkasii akka ta'uu qabudha. Qulqulloonni abboonni keenya kan akka qulqullichaa Phaawulos kitaaba qulqulluu kakuu moofaa yeroo eekan maal jedhanii jaalala har'aa gaa'elaa yookiin jaalala haadha manaaf abbaa manaa gidduu jiru jaalala kiristoosiif mana kiristaanaa gidduu jiru ta'uu qaba jechuudhaan kaasaniiru. Innaa kana yeroo finnee kan guyyaa irraa duukaa ol ba'e malee arsisnu iddoo kamitti argannare hin jiru. Kanaaf maadha jaalalli jaalala akkamiiti kan jedhu mee xiqqoo haa ilaallu. Yeruma tokkoof dursinee yaa'u rakkoowwan kakaasaa deemna. Guyyuma tokkoof nama arganii nan jaalladhe. Kanneen jedhan ni jiru. Kanarraa addatti immoo baay'ee kan nama dinqisiisu tasuma tasa argachuu kan hin dandeenye jechaadha. Namoota bebbeekamoo karaa foddaa televezyiinii ilaaluudhaan viidiyootti ilaaluudhaan jechuudha. Artistoota adda addaa, atileetota adda addaa kanneen diraamaa dalagan akkasumas immoo bakka aangoo gurguddaa namoota jiran ilaaluudhaan namoonni abaluun hin jaalladha jechuudhaan dubbatu. Kun tasuma akkoo waanuma danda'an wanta raawwatamne jechuudha. Wantuma tasa gaa'elaafis waliin agarree tasuma wanta walitti hin dhufne nan jaalladha yookiin biyya biraadha kan jiru yookiin biyya magaalaa osoo hin taane biyya adda addaadha kan jiru jechuudha. Itoophiyaa ta'anii Ameerikaatti jaallachuu kan akkasii namoonni akkasii haala kanaatiin ni jaalladha jechuudha. Mataa isaanii amma sammuu isaanii dhabutti kanneen ga'an isa dhugaadha wanti baay'een ni jira. Sammuu isaanii amma dhabutti ga'u jechuudha. Innaa kun maal jedhamaa kan jedhu dhuguma jaalala isa dhugaa gaafa barannu jalqabamee kana ilaallu kun callisanii mataa ofii of miidhuudha malee jaalala hin jedhamu kuni miira jedhama. Miira jedhama. Jaalalaaf miira kan jedhamu adda baasnee beekuun barbaachisaadha. Namni guyyaarraa shamarra tokko argee namni dhiira tokko caalaa guyyuma tokkotti kan hin gaggabuuf yoo ta'e shamarreen tokko dhiira tokko takkumatti agartee kan gaggabduuf yoo taate inni akkasii maal jedhama jaalala osoo hin taane miira jedhama. Miiraaf jaalala kan simmet kan jechuudha afaan amaariffaan simmet kan jennu isa akkasiidha. Inni kun akkamidha yeruma tokko gaafuma argatan deebi'anii kan badu jechuudha. Namoonni akkasii kun maaf jaallatti jedhamanii gaafa gaafatamanii dhuguma sababa gahaan qabaatanii tarii iji isheenii bareedaa iji isaanii bareedaa ilkaan ishee bareedaa ilkaan isaa bareedaa akkana jaallatu natti mee ture yeroo darbe kanaaf isa jaalladhaa kennaa akkasii naaf laatte kanaaf hin jaalladhaa kennaa akkasii naaf laatte feesbuukirratti barreeffama akkasii naaf barreesse jechuudha. Kana kaasuudhaan jaalala hundeessuudhaaf kanneen yaadan jechuudha. Innaa kun tasuma sirrii kan hin taanedha. Kiristaanummaa keessatti jireenya keenya keessatti caalaa waluma wanta wal fudhachuu hin dandeenyedhaaf yeroo ta'u kamuu taana yaadamuu kan hin dandeenyedha. Jaalalli akkasii akkuma jalqaba kaasne miira simmet kan jennudha. Namoonni akkasii immoo kan nama dhibu namoonni jaalala akkasii jaalatan jechuudha. Nama kana baay'eetti barbaadu. Bakka nama kana daqiiqaa tokkotti yookiin yeroo gabaabduu keessatti argachuudhaaf iddoo akka barbaadan ta'anii bakka seenanii nama kana argachuu yoo argatanii takka wal qunnamtii saalaa daqiiqaa tokko muraasaaf raawwatu yeruma san harkuma raawwatan erga ka'anii booda immoo maal jedhu nama mucaa kiyyoo kana amma dursanii kan jaalatan sanatti deebi'anii jibbuu dhufaa jechuudha. Dursanii kan jaalataniin olitti deebisanii jibbuu jechuudha. Inni kun kan baay'ee nama gaddisiisudha. Dursanii jaalataniiru deebi'anii garuu fedha isaanii kan hawwan sana raawwatanii booda yeroo sana deebisanii kan jibbanidha. Isa kanaaf fakkeenyi guddaan kitaaba qulqulluudha Abeesaloomidha. Abeesaloom ingilii ni beenna obboleetti isaa jaallate akka inni isheef ta'e ni beenna. Baay'ee jaallatee baay'ee miidhamee hiriyyaa isaa mareessee maal gochuun qaba mucayyoo kan argachuudhaaf jedhee hiriyyaan isaa sunis hiriyyaa hamaa ture wanta baay'ee gorsee kana booda akkuma jedhame ni argate
fedha foon isaa erga hojirraa raawwatee booda yeruma sana achi osoo isheen hin kahin amma dursee amma jaalsanatti sanaa olitti ishee jibbechuudhaan kitaabni kun barreessee kan nama dhibu. Yoo darbe keenya xiqsiisaa dubbisaa achirraatu. Amma dursee jaallate sanaa olitti maashitaa ishee jibbee jedhaan. Kana kaa jaalalli guyyaadhaan namoonni dubbatan jechuudha. Kanaaf jaalalli inni dhugaan akkana akkamiiti kan jedhu immoo kitaabni qulqulluun sirriittidha kan nutti agarsiisu. Jaalalli wanta hundumaadhaaf hundeedha. Jaalalli jireenyaaf hundeedha. Jaalalli kiristaanummaadhaaf hundeedha. Jaalalli gaa'ilaafis hundeedha. Bakka kamittuu taanaan namoonni waliif galeen akka jiraataniif maalti hundeedha? Jaalalli jiraachuu qaba. Jaalalli jiru taanaan waa tokko raawwatamu jechuudha. Innaa jaalalli kun jaalalli karaa saada faallaa jiru hoo maal fakkaachuu qaba kan jedhu kan jalqabaa kaayyoo fi kan nama dagachiisu ta'uu qaba. Namoonni lama yookiin nama tokko ni jaalatoo ta'e namicha sanaa fedhee kaayyoo isaa kan isaan dagachiisne. Kaayyoo isaa kan dagachiisu ta'e kun jaalala jedhamu. Akkuma warreen fooddaa televezyiinaa ilaalanii mataa isaanii sammuu isaanii dhabanii san jechuudha. Hojii dhiisuudhaan kanneen rafan, dhukkubaan kanneen qabaman, mataa dhukkubbiitiin intala abaluun jaalladhe jechuudhaan isheen intalli immoo mucaa kana jaallachuudhaan hojii kan adda kutan yoo ta'e kun jaalala miti. Kaayyoo fi kan nama dagachiisne kan jalqabaa jechuudha. Nama jaallatan yeroo gabaabduu keessatti yoon argadhe malee kan nama jechisiisne. Beeka jaalatanaan nama kan duukarra ganaa gara fuulduraatti akkoo waggoota 20 ta'uu danda'u, waggaa 50 ta'uu danda'u, amma umurii gara fuulduraatti jiraannu nama kan hojjetaa wanta jiraannuudhaaf yeroo gabaabduu keessatti argadhe malee jechisiisuu kan hin dandeenye jaalala dhugaati. Hanga xumuraatti nama kan hojjetaa immoo jiraachuudhaaf obsaan waa'ee nama kanaa sirriitti beekuu. Namni kun nama akkamiiti? Bakkeetti kan mul'atu miti. Ija isaa yookiin ilkaan isaa yookiin maal isaa miti. Bakkeetti kan mul'atu hin taane keessa sirriitti beekuu jechuudha. Keessa nama sirriitti yeroo hundumaa yeroo fudhachuudhaan ilaaluu. Kana dabalatee immoo wantoota walitti nama kana fiduu danda'an nama kana duukarra tokko kanneen taasisuu danda'anitti wantoota tokkummaa irratti yeroo hundumaa baay'ee cimuu. Karaa mana kiristaanaa ta'e wantoota kanatti sirriitti wajjirraan yeroo hundumaa mari'achuu. Karaa kanaa yaada nama kanaa hubachuu. Yoo hojiidha ta'e bakka hojiitti wajjiraan yaada nama kanaa sirriitti hubachuudhaan nama kana wajjiraan tokkummaa uumuudhaafidha malee miira kan ta'e yeroo daqiiqaa muraasaaf dhufee yeroo daqiiqaa muraasaadhaaf kan badu tarii fedha foonaa ta'uu danda'a. Tarii diiyaabiloosiraa ta'uu danda'a. Isaan kan lamaan hundumaa garuu kana lamaan keessaa kan hin baane kana haala kanaatti seenuun hin barbaachisu jechuudha. Jaala keenya yeroo jaala keessa seennu kanneen kana sirriitti beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kaayyoo fi kan nama dagachiisu ta'e kun sirrii akka hin taane. Nama jaalatan kana amma kana fidii kan jedhu ta'e sirrii akka hin taane. Nama kana amma sirriitti qorachuudhaaf obsaan ilaaluudhaaf kan hin dandeessisu ta'e kunis sirrii akka hin taane beekuudha. Qulqullichi Paawulos waa'ee jaalalaa kana kaaseera. Jaalalli ni obsachuudhaan jalqaba. Ni obsa. Beeka ni jaalalli taanaan obsaan eeguudha. Obsaan kanneen jiran hundumaa gara fuulduraatti sana raawwachuudhaafidha malee ammuma kana daqiiqaatti eegallee kana wanta raawwatan wanta hin taaneedhaaf sana obsaan akka gaarummaas ni raawwata. Jaala keessattis immoo gaarummaa raawwachuudha kan namarraatu eegamu malee kana balleessuudhaan kana fiduun waa tokko balleessanii waa tokko biraa bakka buusuun hin barbaachisu jechaadha. Balleessaas hin lakkaa'u dhugaa waliin kan gammadudha jechuudhaan guutummaa isaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14-13 lakkoofsa 4-8 yoo dubbisne ni arganna jechuudha. Kanaafuu kiristaanummaa keessatti gaa'ela yeroo saala faallaa wajjirraan yeroo jaalala hundeessuudhaaf eegallu kana beekuun namarra jiraata jechuudha. Kana beekuudha. Jaalalatti seenuudhaan dura waa'ee jaalalaa nuttis kan dhaga'amu yoo ta'e waa'ee jaalala jedhamee kan nutti dhufoo ta'es kanneen kanaan qorachuudhaan adda baasuun barbaachisaadha jechuudha. Namoonni baay'een garuu kanan ilaalan nutis kanan ilaallu maal taasisna wantoota bakkeerraa mul'atan qabeenyaa beekumsaa bareedina kana beekamtii namni kun waan akkasii beekamachuudhaan namoonni yeroo baay'ee jireenya isaanii bakka malee hambisochuudha haala kanaatiin innaa kun akka sirrii hin taane karaa kiristaanummaa jaalalli kan keessaati obsaan kan eegamu yeroo hundumaa kaayyoo fi kan nama dagachiisnee fi nama kana duukaa immoo jireenya yeroo dheeraa kan jiraatan waan ta'eedhaaf sana yaadan yeroo hundumaa obsaan waa'ee sana qorachuutiin jajjabeessuudha malee amma kana dhufe amma kana yoon raawwadhe malee kan nama jechisiisu miti jechuudha. Kan itti aanu hiriyyaa gaa'elaa filachuudha. Hiriyyaa gaa'elaa akkamitti filannaa kan jedhudha. Jaalalaa booda gara hiriyyaa gaa'elaatti filachuudha waan ta'eedhaaf hiriyyaa kana eenyu kan nuuf filu nuti filatamoo waaqayyo nuuf fila moo abbaa maatii eenyu kan filu kan jedhuu fi haala kamiitiin maal irratti hundoonetti filachuu kan qabnu kan jedhu kutaattaanuun guutummaasaa kan ilaaludha kan ta'u
har'aa fi asumatti nu ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.